akka Itoophiyaatti in heerumuu sa'aatii kanatti heerumni nan barbaachisu jettee riikardii kan cabsite eenyu jettan Ceggishaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha ani ganama maaliin siniin jedhe hiriyoota isaa walitti qabee akkasuma ija keessan hidhee dhiirri tokko qalabatii gaafa sinii godhee si wajjiniin jiraachuu barbaada gaafa inni jedhe toleen jedhiinaan jennaan. Kinoo isa kanammoo deebii isaa kan nuu kenne eenyu jettan Ceggishaadha jechuudha. Akkas kinoo yoo ta'e jechuudha. Egaa kaleessa hidhanii fidanii jechuudha guyyaarraa wanta addaati wanta ati eeggachaa turte hordoftoonni keessi qofa miti jedhee Abiraam jechuudha itti wakabaa ija hidhanii fidan. Ija hidhanii gaafa fidan sapiraayisii addaa wayitu jira maal jecha egaa ishiin ni dhufte jechuudha. Viidiyoo har'aatti immoo riikardii cabsan jechuudha. Akkas intalli namaa fageessitee jireenya yaaddu akkas jechuudha. Maaliif jennaani baay'een isaanii dhala namaa yookiin shaamarree ija hidhanii fidanii jechuudha. Waxaxee waan argite iddoo arganii walitti funaanamanii dhufanii jechuudha. Fiinya waan arga walitti qaqqabanii abaaboo firfirsanii sana booddee ija hidhaniitu inni jilbeeffatee qalabata akkasittiin itti qaba jechuudha. Gaafa itti qabee itti kaa'aa fudhatee gara manaa gala. Edda fudhatee gara manaa galee waadaa galee achitti fuudhee gara manaa galee maal godhateetti fakkaata ibiddatti qabsiisa ibiddatti lokkosa jechuudha. Kanaafiyyuu kuni ta'uu hin qabu. Mee jechuudha amma dahaniin gochaan inni godhe sirriidha jettanii yaaddu. Fakkeenyaaf Abiraam maal as keessaa fuudha? Gaa'ela isaa achi bittimsee achi gaa'ela isaa diigee gaa'ela daanii sirreessu dhufe. Mee jechuudha abeen maal fuudha as keessaa buruuka as keessa jiru warri jechuudha giruuppii Abiraam hundi isaanii as keessa jiru jechuudha. Cuucota waa'ee gaa'elaa dhimma gaa'elaa hin beekne waa'ee jireenyaa hin beekne walitti funaananii jechuudha. Kanaafiyyuu sirriidha akkatti isaan shuphisanii akkatti isaan utaalanii akkatti isaan akka addaa godhatan jechuudha dhugaa rabbii. Indee akkas kinoo yeroo miti jette sa'aatii miti jette jalqaba irratti kun mee jireenyadha. Jireenya kan Waaqayyo lafa kanarratti eebbisee nuu kennee waan hundumaan dursa gaa'eladha dhugaan siniin jedhe. Gaa'ela jechuun immoo jireenya kan keessatti argan badhaadhummaa kan keessatti argan gaarii fi yaraa kan keessatti baranidha gaa'elli jechuudha. Gaa'elli calluma jedhanii miti dhugaan siniin jedhe. Mana akka nama hoteela walgeessee shaayii wal affeeree dhugee bahuu miti gaa'elli. Gaa'elli wanti baay'een kan keessatti hubatamudha jechuudha. Gaa'ela an dhaabbachuun barbaada. Si waliidhaan jiraachuun barbaada. Amma fakkeenyaaf daaniin guyyaa kanallee osoo itti mullee baatee jechuudha. Teessisee xiggee si faana jiraachuun barbaada. Ani kana booddee qobummaan naa ga'u. Kanaafiyyuu waliin jiraanna jedhee gorsee itti haasawee ta'eera ta'e xiggeen akka kanaan taatu jechuudha. Yeroo darbee jechuudha gaafa inni qalabatiitti kaa'uudhaaf jedhu gaafa biraankii godhe sana akka makkashiin taate argitaniitu jechuudha. Ergasii immoo waan argitees immoo jiraachuu mala jechuudha. Fakkeenyaaf daaniin yeroo baay'ee dubartoota faana oola jechuudha. Yookiin immoo baruu danda'a isa kana jechuudha. Amma isaan achitti gaafataniiru waan gaafatan qabu. Nama biraa nama haasofsiistu qabdaa'ee jennaan utuu ishee faana jiraachaa jiru akkamitti nana haasofsiisaa jedhe jechuudha. Isa kanaafiyyuu tasgabbeessuus yaaltee jirti daanii ani kan siin jedhu siin jaaladhu jechuu koo miti garuu haa ta'uyyuu malee amma ittiin qophoofne naanii ana biraa akka dhufu miti kana teegaa turte ana biraa immoo dhufe ergaa ana biraa immoo dhufe lakkin barbaadu jechuun kee maalidhaafi jedheenii jechuudha. Daaniin baay'ee haaree bu'aa ture. Imimmaan immoo kan irraa xaragaa ture Abiraamidha jechuudha. Dhaqiitii jechuudha ruuttaa irraa xaragi. Gaafa dhattee ruuttaa irraa imimmaan ishee coccobsite sanaa jechuudha. Mucaa kee boo'e sanarraa dhaqiitii imimmaan xaragii miila ishee dhiqii baasiliiniin xaxxaragiif asii waan isa imimmaan isaa xaradduuf hin qabdu. Waanum sin galchine keessa galtan siin jedha. Sana booda egaa laslaasaa bishaan haadha ishee harka kimpila ishee godhee gadi ishee naqee utaalee too balbala bahee ishiin qabaa ganna dhiisaa jetti as utaalti achi utaalti
tokkommoo deebi'ee dhufeetu maaliif akkas jettaa akkamittidhaanii waliin guddattanii namni kun siif haaraa mitiin beektaa har'a si jilbeeffatee boru si jilbeeffachuu dhiisuu danda'a haa dhiisu kaa maali yoo jilbeeffachuu baate guyyaa tokko bichaa jilbeeffate taanaan immoo hin jaallatu jechuudha kaasa dhugaan siniin jedha namni nama jaallatu yeroo kumaatama dhiisaate jechuudha amma umurii isaa guutuutti yoo jilbeeffate maal rakkoo qaba jaalala waan ta'eef Endorsistu amma sina wal geessanii jechuudha. Imbilchaanni beesin meerri maatiin ishii guyyaa qalabatiitti maatiin mul'achuu qabu argamuu qabu. Ingowwoomina warri shaamarranii dhugaan siniin jedhe. Era carraa argachuu qabdan sinanqisa qalabatiin kun gaafa sinii dhiirri qobaasaa sinitti kaayes maatiin keessan otoo keessan jiraatiin maatiin isaa osoo keessan jiraatiin abbootiin otoo keessan jiraatiin gaafati qalabatii keeyyattee galtee jechuudha waan hundumti keeyyuu gaafuma sana akka qadaadametti yaaduu qabda dhugaa ijoolleen baay'een akkasittiin bu'aa jiru ijoolleen baay'een akkasittiin maatii isaanii dhabanii baay'een isaanii haadha isaanii akkasittiin dhaban miidiyaa kana irratti hin argitanii dhugaa abbaa keenya yaanne haadha keenya yaanne ani isa jaaladhen isa faana bahee garuu immoo maatiin kun hidanii maatiin barbaachisaa obboloota kootuma dhiira jaalannu jechuudha kanaafiyyuu qalabatii maal akka ta'eef akkamittiin akka gaalatti galan kan nutti agarsiiste allaafi so much eenyoo jettanitu ta'e cigushaadha jechuudha bakka cigushaadha bakka baay'ee balbala achi booddee immoo aboon si dhukkubaadhaan dhufe ati amiroon kee nagaadha jedhe fayyaa qabdaa jedhe eeyyee fayyaa qabdi yaaddi amala dhiiraa keessaa tokko immoo dubartiin gaafa dhattee waan tokko qabatte waan tokko irra gaafa ishiin geesse atattamaan ishee argachuu barbaada jechuudha sababni isaayyuu daaniin jechuudha amma xiggeen hojiirra jirti fakkeenyaaf yoo kanadha mana qamisaa kan ishiin bante jechuudha isayyuun sirreeffan sarraatayoota ishiin jajjabeeffanne osuma ji'an guutiin jechuudha dhufee immoo gaa'ilatti si wajjiniin hangala si wajjiniin jiraadha maali ela kana sirritti xiinxalaa jechuudha gaafati waa qabatte eessa ture kaleessa gaafa ishiin sin jaaladha bakka si faana jette gaafa ishiin akkasittidhaan waqqasaa bu'aa turte sana sin fedhu gaafa jedhuun eessa ture kanadha kan akkatti gatii nama baasisa jechuudha na isa kana siniin jechuun jaaladha wanta ta'ummoo egaa hin ilaallaa ishiin nagalaggisaa jechaa turte nan jijjissa jechaa turte abaaboo achitti hojjetame diikooricha sana qabaa turan jechuudha sana booda hundumti isaanii ani kan hin jedhu hiriyoonni Abiraam hundumti keessanii immoo jechuudha dubartoonni bakkuma isin nyaachuu deemtanitti jechuudha nyaacha sin hanqisti ruuttaan yeroo darbe nyaacha sin hanqiste otoo sin hin quufiin leemata irraa sin kaaste har'a immoo kun dhuftee jechuudha cigushaan otoo sin bishaaniin dhugii sin bittimsite akkam sinii wayyeessiti maal sinii wayyan jedhamu ani kan hin jedhu keessa tokko himti isaanii meebbilchaane tokko himti isaanii asheetan ofiinuu Abiraamii yeroo malee gaa'ilatti galee dheemateera waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu innaasa kana dhamee sinana sabskraabii naa godhaati na jajjabeessa essay kana dubbi nan kolfannu